Aya Studio. ستم لا بشاسل أبيني أنا ما تكبرت namni hojii barbaadamu waan jiru laali akka jirtu abbaa qabeenyaa kan jiru akkam hojii dhabaa ayyoo akkas taa natta eeggata natta akkam gaarii dhooman jedhu hojii dhabdummaan akkam hojii dhabuun baay'ee nama rakkisan ittaani silaan argisiisanii hojjaa dhabeessa rakkadhe baay'ee rakkadhe akkam ofii qabeenya akkam qabeenyi silaa guute maal qabeenyi gaarii qabeenyi milkiidha hiyyummaan badiidha jedhaa kaakayyuun kiyya yaalii dur baaliwwanni tun immoo maalirra jiraayyuu waa'ee qabeenyaati waa'ee qabeenyaa hooqaaste dubbii kaasa miti hire akkas jedhu kaa dubbiitu kaasa faayidhan isaa malaa asii kaasitii kana kaasiti laal amma achititti gamoo lamaa susitti mul'atti akka achisumoo atti mulla si kaasee amma achitti hunduu kiyya kabii tokkicha akka itti nama tokkodha isa dhiisi kana si ajaa'iba daa gamoo asiin isa noo argiteerta asiin mul'atu nama na hoo kaate malee akka hiikte taa atta arge atti mulla innisi kiyya bii tokkichi qabee tokkodha akka isa dhiisi makkeenya waa'ee qabeenya kiyyaa kana namni maal jedha waggaa 10 keessatti hojjeteeti miti qabeenya kana hunda kan fuudhe adeeti kan jedhu maal kiyyatu hattuu fakkaata hin fakkaata isin hattuu fakkaata akkatti hattuu fakkaata isin hattuu fakkaata ati cimaa dhalee daa'imaa ati cimaa achaa amma akka keetii kaatti na hubatu seete namni naaman hin jiru maalu malaamaltummaa jedhanii dubbii gaafa natti fuudhuudhaa deemani ani abbaan kee maalan godhe gowwaa dharee gamna ani abbaan kee gamna asiis gamna anis immoo gamoo sani maqaa intala xiyyaati ayyee gamoo isa madhiisan immoo maqaa kaakayyuu kiyya du'ee ayyoo maqaa nama du'eeti immoo baay'eedha kun immoo maqaa saree kiyyaatiin jira akka sareeni doomii qabeenya godhate isa dhiis anni ormi adureedhanuu qabeenya meeqa qabaati asaree dubba sitti dee waa akka to ay amma boorsaa kiyya dhage natti waan lafa abbaa qabeenyaa ta'uu barbaade qabeenya hoo barbaadde akkuma kaan godhani xiqqoo hojjetteeti baay'ee immoo asumaayis gootee hatteeti hin agarre akka mana kanaa garuu akka ani qabeenya namaa fedhata ani abbaa kiyya gaafa na guddisu qabeenya namaa tuqinnaan jedhee gorsee na guddisu ani dafqa kiyyaa tan bula isa dhiis amma hojii barbaacha dhuftee miti nan barbaada hojjaa naa kennaam nan hojjedha amma mana kanatti hojjechuudhaaf ulaagaalee adda addaa barbaachisa tokko maali hormaata qabda akka mana barumsaa dhufe akkanaa nan baramu isa dhiis manni isaa ofii maqaan keenya maqaa kiyya moo maqaa kiyya beekallaa maqaa kiyya badoo isa dhiis nanni erga jettani nanni isaa hunduma sabni kee maal ayi moo sabni kiyya moo sabni kiyya ani oromoo isa dhiisi nanni erga jettani nanni isaa hunduma nanni isaa laal
Na. Ina jajabtu. Ina. Si. Oduu laalti. Maalirra jirra? Kana dura eessa hojjettee beekta? Ayimoo ani ana dura akka waayee jedhan hojjaaba mana shaayee faa. Isa diis. Mana annis. Amma fakkeenyaaf namni tokko osoo dhufe. Eechaa Isa diisi. Baay'atti tun. Baay'atti tajajamta. Ayimoo deebisa lallaan. Akka eesi. Maala jejamu faa jira. Isa diisi isa diisi. Annis. Maqaan xumuraa maalinni? Ofii wabii qabdaa? Akka? Silaa gaasheen baadiyyaa jira. Abaayeen immoo ruute. Eechumoo silaa biyyaa baheeni. Maal akka bababeeni meeshaa namaan tuq. Inas. Hojjaa jedha. Ani si malee wabii maal akka ba? Naman ta'e? Hoodoo. Ati nama guddaadhaati. Darbiteerta sirumaa. Hojjaati deemuree nan deema. Taa'ii sadiis. Nan hojjedhe isaanii maal ba? Naatta. Wantaan xumurree qabna. Wanta beekala. Boona. Beekootu galmee kana gara mana galmeetti galchi. Mana galmeetti akka. Suuta. Seeraan qab. Amma maayini? Iccitiin hojjettootaatti kiyyeetti hin himne sitti. Maaliifi si jaaladheera akkanumatti ilaala. Maalri? Ani cimaadha. Ani qaxalee daa'imaa. Ayeema. Nan hojjedha kaama deebisaa. Gaafa hojjettu hojii kanatti galtu fakkeenyaaf namni tokko dhufee gaafa taa'u akkuma taa'een fiigdee deemtu. Amma harka walitti hidhawutti caal jettee deebita. Maali? Isi mamokkala? Isa dhiisi. Natu beeka moo si beeka? Sittu beeka ani maatta beeka ani hin beeku. Alaafan jedha kan. Achumaan de. Manguddoo ta'an gaashii to'ittaa. Gaashii to'in jedhaan. Shamarranoo ta'an immoo abaayyee jettaan. Abaayyeen jedhaan. Abuu to'in jedhaan immoo. Ati cimaadha. Maallee ani cimaadha. Kan beekaa. Hoo dargaggeessa akka keetii ta'e immoo. Dargaggeessa akka kiyyaa ta'e qeerroo jettaan. Qeerroo jettaan. Qeerroo jettaan. Qeerroo jettaan. Sammuna nagaa gaafattaa. Maal ajajamu jettaa. Atteet maal ajajamu faa jedhaan. Wanti ajajamu baay'ee ta'e wanta dubbifamu kennitaaf. Waya dubbisan. Naaf kennaaf. Mee fakkeenyaaf amma ana nageessummeessi. Yookiin sarvisii fi carqii minjaala ittiin qulqulleessitu. Fuddi qoota. Akka? Sarvisii immoo maanni kiraa manaatu jira moo akkanaan? Sarvisii mana. Isi bareetti mana. Sarvisii ikkoo saayinaadhaam. Saayinaa ittiin keessummeessitu. Laata! Amma itti kenni sarvisii. Maallee dhageetan si keessummeessa fuudhee tokko. Nyaadha. Isaan miti kana. Baay'ee. Baay'ee gatee akkaatti. Maal kana qulqulleessa? Sadiitti. Maal balleessa? Tuuteeka. Kaatti? Kun qulqullaa yoomaan qabu jedhan. Fakkeenyaaf amma kuni qulqulluu. Kaatti? Amma naa jedha. Akkam jirtu abbaa qabeenyaa maal nyaata? Maal balleessi? Meeyyin. Akkam jirtu abbaa qabeenyaa maal nyaata? Gajjee. Akkaatti? Akkasii miti laa. Xiqqoo. Akkaatti? Maayitii kaa. Akkaatti hoo? Kota eme. Akkaatti? Akkaatti? Kilo taa? Ala si ajajama fakkeenyaaf. Nyaatamu. Hosii garuu baate booda laal. Maali? Ani suma boona ani jamta. An barbaadani. Gabaa yoo midhaan nyaanne. Taasisa nyaanne. Nana nyaata. Midhaan nyaata.
Maal dhaggeeffadhu yakkii si ari'u? Maal abbaa qabeenyaa inni jedhin ka. Alaa dhiseera. Amma dhuftaa? Eeroo akkam? Eetaa? Akkam jedhaan. Tuwaa? Maala jedhamu. Maala jedhamu. Akka suute inni tokko. Akka keechanii kan. Gaatti. Maala jedhamu. Jedhaan. Ani suuma. Midhaan wanna nyaadhu naaf hin naafa. Ani shaayeffaa jiraata. Kai. Maali kana? Garuu sii galee? Sii galee? Ani fakkeenyaa naan jennaani midhaan nyaanni beekaa. Sii galee? Naan beekaa. Naa galee. Keessumaa laal. Ariitti sitti. Idaan qabaatee haa hojjaa. Sitti. Akka kiyyaan kun jiru. Akka jirtan yeroo dhaguu akka. Jira jirtu. Jira. Akka. Mee waan nyaatamu jira? Waan nyaatamu guute baatira kana maal jedhamu? Meenuu dubbifamu filme. Akka. Waan dubbifamu meenuu kun maali? Adda ani abbaan qabeenyaa jedhanii gaashan jedhanii waan dubbifamu kenniif naa jedhanii meenuu maali? Maali dubbifamu? Kana waan dubbifamu? Kana kitaaba kana kitaaba. Waati waan dubbifamu kitaaba kana dubbisa achiin fuudhe waan dubbifamu naan jedhaa. Abusha. Kun meeyyu kitaaba malee meenuu isa dubbifamu miti. Ani moo meenuu ani baafaan meenuu maal? Meenuu dhaggama sana agartee iddoo sana kan dhagamitti. Isaabo? Meenuu naayi? Ani moo akkati tun nagayoomsi kana hin beekne waan hin beekne fi waan kitaaba hin naani naa kenne taa'is. Abusha. Kuni kitaaba. Nan amma waan dubbifamu. Waadii tokko sinaa dhufu? Affitti si geechi? Nu geessi. Dabalatani? Lakki nu geessi. Dabalama. Affitti immoo? Eebeettani haa ta'u kaa. Awwoo dabalatti jedhee taa'anii. Maal jettanii iyyuu ani achitti dinnichaa fi daabboo sadiin jedhee maal kana waan balleessanii waan gootan maal jettanii iyyuu Waadii tokkichi. Elaayu. Abusha. Elaayu. Waadii boqqolloo akkan taasise. Akka dinnichaa nutti hin finne. Affoonitti. Kan foonii. Waadii tokkichi. Waadii. Bagum jiraatte gaa. Fidee Abusha. Anaami. Waadii tokkicha. Harree du'aani dinnichaa jedhanii. Nyaadhaa kaa. Bishaan harkaa fuudhuyi. Laakki dhiqannee mi? Dhiqattanii? Dhiqattanii. Akka namni biyya naammoo kophaa nyaatayi. Akka. Abush. Si gurshuure. Maali? Abbaan abushuu nan jaalladha. Yoo midhaan nyaata. Kan biraa siifannaa jira. Kanaafuu yaadeen beeku akka inni mi'aawutu. Baritti! Akka liqimsi! Tuuf! Akkanaa kabbadaa! Akkam ishee godhu laata kabbadaa! Tuuf! Mana keetti salphattaa gurbaa! Sitti akkanaa! Akkam ishee godhu laata! Kabbadaa gurbaa isa salphatte kaa manuma keetitti! Akkam ishee... Liqimsitee? Maala maleeka? Maala maleeka? Tuuf! Liqimsitee? Maafa liqimsi? Atuu qabeenya namaa qabeenya biyya hoggaa saamtuu hin tufne atuu. Maafatti ba? Aya Studio. Aya Studio.